buna addunyaatti beeksisuudhaan waan gatii bunaa kaasee fi buna koo kanan duraan qabu itti soqochaa itti argamachaa ammas immoo akka bananaatti karoorri koo kuma boolla bunaa hundee kuma 20 dhaabuuf ture. Garuu immoo yeroo natti butatee waan jiruuf banana hundee kuma 10 duwwaa akka inni dhaabuu fi boolla qotee kompostii dhiyeeffadhee haala kanaan jira. Buna sanyii filatamaa dhaabee jireenya koo jijjiiruudhaaf bara kana immoo kuma 10 waliin karoorfadheera dhaabuudhaaf. Ganaa kan itti fufee amma goda ga'utti ganaan dhaaba. Misooma bunaa kana dabaluudhaaf baroota darban keessa bunni laga qofa kan dhaabbatu amma garuu bunni lagaa ba'ee maasaa bakkee irratti karaa guuteen hojjechuun akka danda'amu saayinsiin bunaa kan baroota darbeerra fooyya'aa kan jiruu fi akkaataa baroota darban keessatti bunni keenya baay'een isaa per hektaarirraa kuntaala 6 darbuu kan hin dandeenye amma garuu gara kuntaala 10tti per hektaarirraa kan guddisaa jirru. Bara kana lafa hektaara 62,000 ta'u biqiltuu miliyoona 395 dhaabuudhaaf narsarii biqilaa kan mootummaa 45 kan dhuunfaa 2,477 irratti guddisnee qonnaan bulaan keenya immoo karaa kilaasteraan ijaarameen akkuma midhaanota kan biraa qotu bunas karaa walitti aanuu danda'uun paakeejii bunni barbaadu qophii boollaa irraa kaasee lafa filachuu irraa kaasee ogummaadhaan deeggaramee lafa isaa qopheessee akka dhaabuuf qonnaan bulaa keessatti qophaa'eef dabarfamee kenna. Waggoota darbe keessaayyuu jijjiirama dura lafa hektaara 200,000 kan hin caalle amma bara 2017 hektaara 486 lafa bunaan uwwifame geenye jirra. Bara kana immoo keessaayyuu biqiltuu bunaa lafa hektaara 62,000 irra dhaabna. Lafa hektaara 62,000 kana yoo daballu hektaara 500,000 wayiin tootaalii lafa walakkaa gallee wallaggaa qabu bunaan uwwisna jechuudha. Buna irratti xiyyeeffannaa addaa kennee hojjechaa jirra. Uwwisa lafaas dabalaa jirra. Oomishaaf oomishtummaas dabalaa jirra. Gama kanaan keessaayyuu qonnaan bulaan keenya qonnaan bulaan 161 qillee wallaggaa keessa jiru leenjii fudhatee jira. Kanaaf dirree qonnaan bulaa irratti gama tokkoon initiatiividhaan karaa kan biraatiin immoo sagantaa idileetiin lafa uwwisa lafaas dabalaa oomishaaf oomishtummaas dabaluudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Buna misoomsuudhaan oomisha keenya persentaa guddaa guddisuu akka dandeenyu keessa beekuudhaan deeggarsa ogummaa itti dhiyeenyaan ogeeyyiin akkasii kennan godhama. Qonnaan bulaan keenya immoo kana irratti adda duree ta'uudhaan jijjiirama akka fidan waamicha isinii goona. Baalli shaayii gahee olaanaa taphata jedhee mootummaan kalaqee gad ergee nus immoo akka gaggootti biyya kana booddee nu turkaafuudha waan ta'eef baalli shaayii kun faayidaa qaba jennee hubannoonis nuu kenname itti amannee fudhannee hojii kana hojjechaa jirra. Ammatti dhaabbiin reefuu waggaa lammaffaa jalqabneerra. Biyyi dargaggeessisaa hojiin jaallanne biyyoota quun barbaanne akkasumatti hojii kee asiifachi deemu immoo ofiifis yoomee biyya iyyoomsa waan ta'eef isin dargaggeessa hojjetee hojjechiisu misooma irratti nageenya irratti adda durummaadhaan hirmaattan akka taatan uumaa shakkiin qabu. Wanni har'a aanaa bachootti jalqabne kun guutuu Oromiyaa irratti dargaggeessi hojii misoomaa kana irratti akka inni hirmaatu ergaa dabarsaa.